Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Bakkoontaa fi haala adda addaa keessa teessanii warreen simbirtuu caqasuuf nu eegaa jirtan marti nageenyi keenya kan kabajaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabuu jenna. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oolmaa bultiin isin nagaya. Kunoo akkuma ballaminnetti yeroo teenya eeggannee dhiyaannee jirra. Har'aa sagantaa teenya oduudhaan takka jennee eegallee qophii imalaa fi addaa itti aansina. Har'aaf qophii simboo waan hin qabneef dhiifama jecha amma garootuu torbee kanaatiif qophaa'eetti. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu sa'aatii kanaaf oduu kan isinitti himu Handassuu Duulaati. Oromiyaa bakka garaagaraatti dargaggoonni Oromoo fincilarra jiraachuu himan. Bakka bu'aan qeerroo addatti raadiyoo simbirtuutti akka himetti yeroo ammaa kanatti kallattii arfan Oromiyaa keessatti fincilli sabaa himaatiin hin dubbatamne tokko cimaatu deemaa jira. Akka bakka bu'aan kun jedhetti fincilli dargaggoonni Oromoo amma gaggeessaa jiran qaama diddaa gabrummaa fi gaaffii abbaa biyyummaa Oromoon kaaseeti. Fincila kanaan dhiyeenya kanatti warshaa shukkaara fincaa'aa fi oomisha jirbii tumbaa'ootti ibiddi qabsiifameera. Tibba darbee godina Jimmaa Deedootti barattoonni fincilanii qaama mootummaa waliin walitti bu'uutu dhagahamaa ture. Bakka bu'aan qeerroo kun akka jedhetti bakka garaagaraatti qondaalota irratti tarkaanfiin fudhatamu haalaan itti cimee jira yeroo ammaa kanatti. Garuu maqaa fi bakkasaa addan baafne. Oromoota 69 miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan Itoophiyaa diiguu fi mootummaa irratti daba dalagdaniitu kan ittiin jedhe mootummaan Itoophiyaa mana murtiitti dhiyeesse. Addachi federaalaa arfaffaa gaafa onkoloolessa 24 bara 2013 taa'e barattoota, daldaltoota, hojjettoota mootummaa fi qonnaan bultoota Oromiyaa mararraa waggaa 4 dura qabamanii yeroo jalqabaadhaaf galmee isaanii ilaale. Maqaasaa sababa nageenyaaf kan hin dhoofne maddi keenyi dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa fi dhaddachi irratti argamee ture akka jedhetti namoonni 18 bilisa bahanii namoonni 51 immoo miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhamanii murtee akka eeggatanitti himame. Barataan jira, daldalaan jira, qotee bulaan irra jira, shamarran irra keessa jiranii ragaa hin qabanii himanni isaanii isin miseensota adda bilisummaa Oromooti adda bilisummaa Oromoos irratti ijaartanii Oromoos kakaasaa jirtanii tokkummaa Itoophiyaatti namantanii kan jedhudha himanni isaanii jechaadha. Ragaa immoo namootuma Tigirootuma keessaa funaananii ragaa sobaa irratti dhiyeessanii malee ragaan isirra hin jiru murtii dabaatee akkasumatti irratti agarsiisaa jiran. Warri bilisa gadhiifamanis erga ganna 4 guutuu hidhamanii boodadha kan jedhe maddi keenya kun. Namoonni ragaa ta'anii irratti dhiyaatanis dhalootaan Tigree ta'uu hime. Manni hidhaa Itoophiyaa harki caalaansaa Oromoodhaan guutamee jiraachuu komeen dhagahamaa yoo naga'uunsa beekamaadha. Oromoonni biyya Noorweey Oromoo hacuuca jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira mormii bahan. Hiriira gaafa onkoloolessa 26 bara 2013 ta'e kana hawaasa Oromoo, baqattoota Oromoo fi koonyaa abaaboo Berganiitiin qophaa'e. Kaayyoo hiriira kanaa warra qindeessan akkas jedhu. Kaayyoon isaa akkuma beekamu hidhaa fi dararama yookaan ajjeechaa uummata Oromoo biyya keessatti ga'u balaaleffachuudha. Kanas dararama rakkoo hidhaa fi ajjeechaa uummata keenyaa biyya keessarratti ga'u balaaleffannee mootummaa wayyaanee balaaleffachuudha gararra jiru kan irratti kaayyoffanne. Hiriira sanarratti dhaadannoo Oromoo hidhuun haa dhaabbatu. Oromiyaa gurguruun haa dhaabbatu, hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman, Noorweey mootummaa abbaa irree Itoophiyaa hin gargaariin kan jedhuu fi kan birootu dhageessifamaa oole. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti boodarratti qophii addaa qabna. Sirni awwaalcha haadha manaa Hayyu Duree adda bilisummaa Oromoo jimaata darbe bifa OA'dhaan raawwatame.
Adde Obsee Margoo dhukkuba tasaatiin onkoloolessa 11 bara 2013 biyya Noorwee magaalaa Bergen mana yaalaa Haukeland Saayikaawusitti lubbuun isaanii baate. Sirni awwaalcha isaanii bakka abbaan manaa isaanii Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa maatii hiriyoottan miseensota Adda Bilisummaa Oromoo fi Oromoonni hedduun argamanitti Berganitti haala ho'aadhaan raawwate. Awwaalcha sanarratti Oromoonni adda addummaa ilaalcha siyaasaan osoo hin daangeffamne irraa qooda fudhachuunii fi baay'inni namoota achirratti argamanii addadha jedhame. Xumurarrattis Hayyu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa namoota achirratti argamaniin dhaamsa galatoomaa jedhu keessatti gadda keenya baattannee dirqama saba keenya ni baana jedhani. Adde Obseen bara 1976tti Oromiyaa dhiyaa Mandiitti dhalatani. Mucaan godhanne. Xumurarrattis kibxata darbe galgala Gaambeellaa aanaa Goodareetti jiraattonni naannoo qabeenya nama Hindii tokko ibiddaan guban. Qonni fardaataa Harvest jedhamu baala shayii oomishuudhaaf lafa heektaaraa 5,000 ta'u achiitii fudhatee ture. Jiraattonni bosonni keenya manca'ee nuun hin fayyanne jechuudhaan mana kuusaa gubanii boba'aa fi maashinoota qonnaatti ibidda kaahanii jedhee kan gabaase gaazexaa Finfinnee The Reporter jedhamu maxxansasaa kaleessaa irrattidha. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qopheeffanne kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya qophiin adda irraa dhiyeenya kana Oromoonni biyya Noorwee jiraatan mootummaa Itoophiyaa mormuun hiriira bahan irratti xiyyeeffatti. Hiriira magaalaa Berganitti bahame san hacuuccaa fi saamicha mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irraan gahaa jiru mormuudhaan ijaan warri qindeesse. Waa'ee kana agabaasaan keenya Dassuudulaa achitti argamee kan qindeessetu dhiyaata. Turtiin teessan simbirtuu waliin haa ta'u jenna. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Democracy for the Oromo people. Democracy for the Oromo people. Justice for the Oromo people. Justice for the Oromo people. We need liberty. We need liberty. Magaalaan Noorwee Bergen gaafa onkoloolessa 26 bara 2013 qorraa fi bokkaa qabdi turte. Oromoonni hedduun garuu kana ton sodaatiin hiriira bahuudhaan magaalaa sana keessatti abbaa irreetii kan ittiin jedhan mootummaa Itoophiyaa balaaleffataa oolani. Noorwee keessa bakkoota adda addaarraa biyyoota ollaarraa immoo kan akka Sweden, kabiraas immoo Neezerlaandii fi Jarmanirraa Oromoonni dhaqan irratti qooda fudhatanii turan hiriira guddaa sana irratti. Dhaadannoolee qabatamanii bahan keessaa Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru, Oromoon dimokiraasii fedha, mirgi Oromoo haa eegamu, Oromoon walabummaa barbaada,
Saamichaan Oromiyaa hatattamaan dhaabbatu barattoonni Oromoo miidhamini. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan akka Baqqalaa Garbaa fi Olbaanaa Leellisaa kaanillee akka hatattamaan hiikaman kan jedhuu fi kan biroo dhageessisaa oolan daandii guddoo magaalaa sana keessa naanna'anii. Nutis bakka hiriira sana irratti argamne kan qindeeffanne kunooti. Baqattoota Oromootii fi hawaasa Oromoo Bargan akkasumas ABO Konyaa Bargantu waliin ta'ee hiriira kana qopheessee jecha. Kaayyoon isaa akkuma beekamu hidhaa fi dararama yookaan ajjeechaa uummata Oromoo biyya keessatti ga'u balaaleffachuudha. Kanas dararama rakkoo hidhaa fi ajjeechaa uummata keenyaa biyya keessarratti ga'u balaaleffannee mootummaa wayyaanee balaaleffachuudha gararra jiru kan irratti kaayyeffanne. Sila kana mootummaa Abbaa Irree, mootummaa Itoophiyaa, mootummaa uummata Oromoo biyya isaa irratti nagaan akka hin jiraanne dhorke balaaleffanna jechaadha gararra jiru. Rakkoon Oromoo bal'aadha. San hundumaa himannee hin dandeenyu garuu gararra jiru kan irratti kaayyeffanne mootummaa wayyaanee balaaleffannee rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru mootummaa biyya kanaatti beeksifachuudha jecha. Free the Oromo prisoners. Free the Oromo prisoners. We need freedom. We need freedom. We need democracy. We need democracy. We need liberty. We need liberty. Eenyu jedhu eessaa kan dhuftan? Oke, ani ibsa kafee jedhama. Ani Suudin magaalaa Lammaffaa Maaliif hiriira baatan irra Norweetti? hiriirri kun kan boon barbaachisee fi mootummaa wayyaanee mootummaa Itoophiyaa uummata Oromoodhaa sababa tokko dhalatti biyyarraa buqqaasee ala baasuun isaa ifaadha. Kana ta'ee asoo jiru akkasuma ammaas rakkoolee gartee maqaa Oromummaa qofaan Oromoo irratti dhiibbaa garaagaraa hidhaa fi ajjechaa ilmaan Oromoo dararaa waan jiruuf Oromoon sababa tokko dhalatti biyyatti baqatee akkasuma biyya ambaa keessatti jiraachuu waan dadhabeef hiriira kana mootummaa gartee Norway kun keessattuu isaan gargaaraa warra impaayaratti Itoophiyaa waan sirnaan ijaaraa jiruuf isaan kun akka isaan cinaa dhaabbachuu dhiisan waan jiruuf lallaba keenya yookaan sagalee hawaasa baqataa Oromoo waliigalaati waliin irratti gadi ba'an. Gara fuulduraatti tuufu kana akka bakka Oromoon jirtu marattu keessattuu hawaasa baqataa biyya sadaffaa jiru Ameerikaas, Awurooppaa keessaas ta'ee Kanaadaas akkasuma Awustiraaliyaas namuu rakkoo Oromoo keessa jiruun ibsaati jira, lallabaati jira kana gamtaan waan ta'eef Oromoon irratti duulee rakkoo isaatiif furmaata barbaadu dantaa Oromoo waliigalaa waan ta'eef namuu bakka jiru irratti qabsoota nagartee dura dhaabbatu godhuudha. Dhaamsiin dhaggeeffattoota reediyoo Simbirtuutii fi hawaasa Oromoo biyyattii ambaa keessa jiruu fi biyya keessa jiruuf dabarsu bakka jiru rakkoo Oromoo irratti deemaa jiru kana qixa jireen dura dhaabbatu Oromoon tokkummaa isaa jabeeffatee akka labsa gartee ijaarmee tokkummaa saba kanaa tiisee lallabuun dhaamsa uummata kiyyaaf dabarsan. Ani maqaan koo Ada Sagiliin jedhama. Maqaan gara biraa immoo Balaaneshiin jedhama. Garuu uummata Oromoo hedduu duratti Ada Sagiliin hin beekama. Tole Ada Sagilii har'a hiriira magaalaa Noorweetti Oromoonni ba'an keessatti isin argaa jira. Maaliif hiriira baataniirra? Guyyaa irraa kana jechuun akkuma beekamu biyya Oromiyaa keessatti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti harka hedduu uummata Oromootu miidhamaa jira. Sababa lafa gurgurtaa sababa investeerii maal jedhaniin lafa isaarraa Oromoo buqqisanii Oromoon godaanee amala aadaattis maalittis amala kadhattummaa kan hin qabne irra naannoo bataskaanaa naannoo magaalaa adda addaatti faca'ee uummanni Oromoo keessa gadhiisaa jira. Kana ilaalchiseeti hedduudha karaa tokkoon immoo obboleessi keenya Injiinar Tasfaa'uun Camadaa biyya ollaarraa mootummaa wayyaaneetti dabarfamee kenname Keeniyaarraa waggaa 6 oli reebichaa fi toortiin adda addaa utuu sarara gahaa jiru yeroo darbee mucaan kun wareegama irra ga'e isas mormuudhaaf kan irra gadi baate. Maaltu eegama hiriira bahuu keessan kanarraa maal eeggattu mootummaa Norwee irraa? Yaa egaa mootummaan
Umni sadaffaa kun inuma beeka rakkina Oromoo. Garuu egaa haa ta'u malee isaan gaarii nuuf deebisan nuun itti fufna arras rakkoon biyya sana keessa jiru rakkoo maali akka ta'e ibsuudha dabarsinees immoo numa ibsina deebii gaariis immoo haqa gaaffii haqaati wanta ta'eef deebii gaarii akka argannu dhibbaa ni amanna. Oromoodhaaf kan hin dhaamu nuun gaaffiin keenya gaaffii haqaati wanta ganna gabaabaatti argannutu ganna of dheeraa ofitti kennaa jirra. Kana kan goonu immoo tokkummaa keenya yoo jabeeffanne gaaffii haqaati wanta ta'eef gabaabaatti waan yaannu hundumaa dararama Oromoo irra ga'aa jiru. Baqattummaa Oromoo irra ga'ee galaanaan nyaatamaa jiru kana hundumaallee ni dhaabsifanna abbaa biyyaa taane Oromiyaa irratti galmi keenya ni dhumaan jedha. Kanaaf Oromoodhaan maaloon ilmaan tokko nuyi nama garaa tokkooti nuyi nama yaada tokko qabu eenyullee gargar nuun baasu waan tokko nutu gargar hin bahin tokkummaa keenya yaada qabnu gaaffii Oromoo warri carraa biyya alaa kana qabnu haa ibsinuun jedha uummata kooti. Okay, isiniin eenyu jedhu eessarraa dhuftan? Amansiisaa barsiisaan jedhama. Eessarraa dhuftan obbo Amansiisaa barsiisa? Tordeemiin dhufe. Tordeemiin dhufe. Norweey irraati. Norweey. Hariira kana biyya keessatti mana dhaab keessatti Oromoon du'aa jira. Hiriira ba'ees immoo Oromoo ajjeesaa jiru. Mootummaan biyya sana farra mirgala namaa dalagaa jiru. Kan akka inni dhaabbii godhuuf Oromoon asitti naannoo kana jiran hawaasa dammaqe jaa ta'e qooda keessatti argatanii afeerraan keessatti argamee jira. Uummanni Oromoo inni mana dhaab keessa jiru akka yaalmaa akka inni argatu inni hiriira ba'us immoo heera seeraan akka inni waan gaafatu akka inni deebii argatu Oromoo irratti dhiibbaa jiru Oromoo daraaru Oromoo yakkuun siyaasa inni qabuun uummata yakkuun cinquun balaarra geessuun kun akka dhaabbatu UN fi qaamni olaanaa biyya addunyaa kana jiru haala gaaffii investigationii guddaa godhee waan Oromoo kana qormaata keessa kan galchu kanaaf as dhaabbataa jirra nuyis akkuma uummata tokkoottiin uumamne ummanni empire irra turani Declaration of Human Rights Geneva Convention kan December 1948 kaase kan jiru sana artikilii sana akkasaan kabajan mirga namni waaqeffachuu danda'u mirga namni siyaasa jaallateef siyaasatti amanu tokkoof wal ijaaruu danda'u sana keessa jiruuf sana akkanuu kabajanii fi Oromoo gaaffiin gaafatu ajjechaa kan deebinee fi kana biyyi lafaa dhiibbaa amantiin adda addaa dhiibbaa akka itti nuu godhu kanan gaafataa jiru. Uummanni Oromoo har'a miti kan inni qabsoo eegalee kaleessa yeroo Haayile Sillaasee keessaa kaasee Dargii keessaa kaasee agarraatu jira. Rifaa isa haala yartuutiin namoonni isaan irratti ijaarameef akka inni waliin diinne akka inni waliin saaxillee qabsoo isaa akka inni itti fufuu fi dhaabasaa bukkee dhaabbatee rakkoo isaa akka inni addunyaatti himatu nan jajjabeessaa bukkeen jira kanaan uummata koof naammadha. Fayyaa ta'a galatoomaa. Tole isiniin immoo eenyu jedhu eessarraa dhuftan? Ani Iftuu Nagaasaan jedhama. Kanan jiraadhu Tirondaayim magaalaa jedhamudha. Norwee keessa? Norwee keessa. Hiriira nagaarraa kanan dhufee fi uummata Oromoo bakka adda addaatti galaanaan nyaatamaa jiru. Biyya keessatti uleetti rasaasaan beelaan du'aa jiru. Baqattummaan itti hammaataa jiru kanatu sagalee keenya dhageessisachuuf dhufne jechuudha. Mootummaan biyya Norwee akka inni nu dhaga'u akka inni baqataa fala tokko nuu kennu miidhaan shamarranii Oromoo irra ga'aa jiru hedduudha. Kana jedhee sitti himuu danda'u galaanaan illee warri nyaatamaa jiran hedduun isaanii shamarran keenya yoo ilaalte gudeeddaan illee yoo ilaalte sabii waa yaannee kun waan hedduu nurraan ga'aa jiru beekee dubartummaa keenyaan. Waa hundatti dubartii Oromoo egaa akkuma alamii beekudha baay'ee rakkina hedduutu irra ga'aa jira. Kanaaf immoo Oromoonni keessattuu addatti dubartoonni Oromoo biyya alaa jiran kan maal gochuu qaban jetta? Nuti egaa kana sagalee lafuma lafa jirrutti iyyinee amma mootummaa biyya kanaa dhageessifachuu feena. Kanaaf hiriira nagaarraa baane beektee jara keessaan illee tokko gatiin ta'eef dhageessisuun fedha sagalee koo kanaaf hin Oromia shall be free. Norway is supporting the dictator government of Ethiopia. Tole
isiniin immoo eenyu jedhu biyya kamirraa dhuftani kan isin arge hiriira magaalaan Bergen Norway keessatti gaggeeffamaa jiru irratti Oromoonni kan qopheessan irratti eessa dhuftan? Ani kan dhufe biyya Neezerlaandiitiin dhufe. Maa keessan jedhu? Maqaan koo Daani'el Andaargee jedhama. Maaliif dhuftan obbo Daani'el Andaargee? Hoolaand irraa hiriira kana maaltu isin kakaasee dhuftan? Amma biyya kana keessatti Oromoonni jiranii hiriira isaan qopheessanii mirga dhala Oromoo sarbamu kanarratti waamicha isaan biyya Awurooppaa fi Iskaandinaaviyaa godhanii anis akka Oromoo tokkotti qooda fudhachuudhaaf biyya sanatti as dhufe. Mee akkasiin hubattanitti miidhaan Oromoo irra gahu hammamidha? Baay'ee guddaadha. Oromoonis yoo akkas ta'ee tokko ta'ee itti qabsaa'e malee rakkinni kun nutti bal'ata malee wanta nutti dhibbatu hin jiru. Kanaaf humna ta'uudhaaf tokkummaa keenya cimsuun nurra jira. Kanaaf biyya tokko gizee qopheessu biyya tokkotti qoolitti deemne malee miidiyaan jirullee dhugaan keenya illee wanti dhokata. Kanaaf walitti deemu ammana fageenya manaa walitti deemnee walitti dirmachuu gatiin sammuun koo fudhatee fi qooda fudhachuuf biyya kana dhufe. Akkasiin hubattanitti hiriirri kun gaarii ture? Baay'ee gaariidha. Akka biyya Iskaandinaaviyaa Awurooppaa keessatti nama kumaan lakkaa'amutu dhufee biyya kanaatillee warri adiillee itti makamanii maayinni wanti kun mootummaan kunis waan hojjetu jira jedhee gaafachaa jiru. Wanti kun mootummaan wanta kana irratti illee atteenshiin godhee naannoo migireeshinii biyya kanaa Oromoo irratti fudhatamuuf illee wanti gaashaa dhufuu hin danda'a jedhee nan yaada. Tole baay'ee galatoomaa milkisinee wayin jira. Isin immoo hiriira kanarratti isin argee eenyu jedhu biyya kamirraa dhuftani? Ani maqaan koo Fakkadaa Ibsaan jedhama. Biyyaatti dhufee biyya Austraaliyaa Melbourneeti. Hiriira kanarratti hirmaachuuf nakka kaasee kanarratti hirmaachuu yaaleera. Austraaliyaan fagoo hiriira Noorwee irratti gaggeeffamu kanarratti kan isin kakaase maa inni achi dhuftanii asirratti hiriira irratti qooda fudhachuuf jechuudha? Nu guddaa nama kakaase uummata Oromoo irratti bara baraatiin gidiraa fi roorroo mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti geessatti hanna tokko taanee uummanni Oromoo biyya addunyaa irra jirutti iddoo adda addaatti sagalee keenya dhageessinee mootummaa kana fonqolchuu fi deeggarsa uummata Oromoo cinaa dhaabachuutiin furmaata akka argamuu fi nakka kaasee kanaaf fedhii fi jaalala mataa kootiin uummata keenya jidduutti hiriirree mootummaan biyya kanaas sagalee keenya dhaga'ee furmaata akka keenyu mootummaa uummata kana ajjeesu kana akka ofirraa faccisnuu fi kana nakka kaasee hirmaachuun barbaada. Tole dhumarratti Oromoonni Awustiraaliyaas haa ta'u Awurooppaas haa ta'u Ameerikaa jiran kana maal gochuu qaban jettanii yaaddan? Kanarratti uummanni keenya biyya keessatti daraaramaaf gidiraa baraatti bara baraatti irra garaa jiru. Carraa argannee uummata biyya ambaa kana keessa jirru karaa adda addaa carraan guddaan jira. Kaka'uudhaanii maateraaliitiin sagaleetiin humnaatiin tokko taanee tokkummaa taanee uummata keenya cinaa dhaabachuutiin mootummaa kana mootummaa waraabessa kana ofirraatti achi darbachuu fi tokkootiin cimuu fi warri kana dhagaanii hiriirri kunis immoo hiriira guddaadha. Fedhiitiin kaka'amee kan hojjetamu kana tokko taanee caalarratti yerootti guddaatiin akka qabsoo goonu ergaa dabarsa. Tole baay'ee galatooma. Dhaggeeffattoota keenya amma magaalaa Bergen keessatti Oromoonni baay'een walitti dhufanii hiriira mormii gaggeessaa jiru. Hiriira kanarratti warri biyyaa warri adiis irratti argamanii qooda fudhatanii ilaalaa jiru. Warri hiriira keessatti qooda fudhatan jechuu kooti gariin immoo karaarraa yaa'ee ilaalaa jira. Dhaadannoolee hedduutu jira. Dhaadannoolee jiran keessaatti warri hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran haa hiikamanii ajjeechaa Injiinar Tasfaa'uun ni balaaleffannaa namoonni isa ajjeesan seeratti dhiyaatanii lafa saamichaan Oromiyaa haa dhaabbatu kan jedhuu fi kan kana fakkaatutu irratti mul'ataa jira. Kan hiriira kana eegalame waajjira ministeera haqaa biyyattii fuulduraa kaasaniitudha. Namoonni hedduudha. Alaabaan adda bilisummaa Oromootu mul'ata. Namoonni achirratti qooda fudhatanii kutaa hawaasaa daa'imman irraa kaasee hanga manguddoottidha. Shamarran jiru, jaarsoliin jiru, dargaggoonni jiru, baay'inaanii daa'immanii fi dubartootatu baay'ata hiriira kanarratti dargaggoonni illee hedduutu jiru. Mee itti fuun ammoo kan isaan jedhan dhaggeeffadha. Supporting the dictator. Ethiopia region. Norway. Stop. Supporting the dictator. Ethiopia region. Norway. Stop. Supporting the dictator. Ethiopia region. TPLF. Stop. Killing. Arresting. Torturing. Innocent Oromo. We need freedom. In Ethiopia.
dhaggeeffattoota keenya akka amma dhagaa jirtan kanatti kan dhageessaa deemu gara mootummaa jira mootummaa ministeera dantaa alaatti kan isaan deemaa jiranii magaalaa Bergen keessatti. Free Urbana Belisa. Free Bekele Garba. Free Urbana Belisa. Free all Oromo political prisoners in Ethiopia. Dhaggeeffattoota keenya akkasitti dhagaa magaalaa Bergen keessatti gaafa onkoloolessa 26 hiriirri kan godhamaa oole. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo kan dubbisaa jirru qindeessaa hiriira kana akka ta'an keessummaa qabna. Eenyu jedhu maqaa keessanii? Dandanaa Bafkanneen jedhama. Obbo Dandanaa Bafkannee namoota hiriira kana qindeessan keessaa tokko isinidha. Haala qindeessan hiriira kana nutti himame. Haalli qindeessa kana akkuma beekamu dararaa fi hidhaa rakkoo uummata keenyarra gahu biyya keessatti jechaadha. Isa mootummaa biyya kanaatti ibsachuudha fi rakkoo uummata keenyarra gahu yeroo yeroodhaan dhaggeeffannaa rakkoo isaanii reediyoodhaan karaa adda addaatiin dhaga'aa jirra. Sila kana yeroo ammaa kana biyya Noorweetti mootummaa haaraadha aangoo qabatee kan jiru. Isaan rakkoo biyya keenya keessa jiru tarii quban qabanii paartii haaraa kanatti rakkoo biyya keessa jiru ibsachuudhaaf. Amma qaama kam dubbistanitti yookaan dubbisuuf deemtu? Amma xalayaa har'a hin galfannu waajirri mootummaa cufaa ijaa ta'eef amma naannofneetuma namoota nu dhaggeeffataniif namoota magaala kana keessa jiraatanitti rakkoo Oromoo dhageessisaa jirra. Mootummaatti garuu kan xalayaa galfannu hojja duree isa dhufu. Qaama kamitti galfitu mootummaarra? Itti gaafatamaa paartii mootummaa haaraa kana magaala kana keessa kan jira. Isinis hiriirartan isinin arge maqaa keessan eenyu jedhu eessaa dhuftan? Ani asuma Bergen irraayi adde Sabla Wangel Geetaachoo jedhama. Jiraatan asuma. Adde Sabla Wangel hiriira irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffattanii dhaadannoo guddaa dhageessiftan dhagaye. Maaliif argamtan hiriira kanarratti? Nuyi biyya gaariirra jirra, biyya dimokiraasii jiru irra teenye, gaariirra teenye wanni rakkoo tokko iyyuu jirru. Biyya irratti garuu ijoolleen keenya, obboleewwan keenya, obboleettiin keenya rakkoo guddaarra jiru. Bakki bana hidhaatti rakkoo guddaa irratti isaan qunnamee jiru. Warra achitti rakkachaa jiran sanatti dhaadannoo kana dhageechisaa jirra. Freedom barbaannee biyya kanaaf dhageechisaa jira dhaadannoo keenya. Garuu nuyi kanuma barbaannaa biyya sana irratti rakkoo irratti jiru bana hidhaatti tumamaa du'aa amma dhiyoonna kanayyuu obboleensi keenya du'ee achitti argama. Kana nuti dhagaamee hiriira kana baanee sirriitti iyyannee warra kanatti isaanitti ibsina sappoortii akka goone jechaa kanaaf baanee Waaqayyoon nu gargaaru achaan jiranis Waaqayyoon isaan gargaaru freedom kana dha. Oromoota biyya adda addaa ta'anii raadiyoo simbirtuurraan sagalee keessa dhaga'aniif dhaamsa maal qabu? Dhaamsaan qabu ajabaatanii nuyi amma biyya kana amma jirrutti kunoo bakka hunda Osloo akka bakka hiriirri jiru hunda guyyaa hunda ergan biyya kana dhufe waggaa afuriifan deema. Biyya hundatti deemeen hiriira Oromoo inuman bahaa inuman dhageessisaa jirra ajabaatan Waaqayyoon immoo gaaf tokko sagalee keenya nu dhaga'ee isaanis bilisa argu kanan dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri keenya itti fufee jira. Amma immoo miseensa Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an adde Aster Gammadaatu hiriira kanarratti argeera. Adde Aster Jarmanirraa maaliif dhuftan hiriira kanarratti? Hiriira kanarratti kan hin argamne egaa haala uummanni keenya ammarra jiru hundi keenya hin beekna uummanni Oromoo biyya keessaa dhiphina guddaarra jira. Roorroorra ga'urraati kan baqatee biyya ollaattis ta'e biyya Awurooppaattis kan deemu bakka deemu hundumaatti rakkina adda addaa isa qunnamaa jira. Rakkina kana egaa mootummoota Noorweeyitti iyyachuudhaan dhiibbaa irratti gochuudhaaf gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf godhan akka irraa dhaaban baqattoota keenyaaf illee mirga dhala namaatiif falmii qaban kana jajjabeessuudhaaf akka adda bilisummaa Oromootti hiriira Oromoon bakka adda addaatti yoo baane bu'aa qaba. Bu'aa guddaa qaba malee kun sagalee keenya dhageessifachuun murteessaadha qabsoo keenya. Qabsoon kan ta'u qabsoon qawwees hin deemaa siyaasaas hin deemaa garuu dippiloomaasiinis baay'ee barbaachisaadha. Dippiloomaasii jechuun rakkina kee akka uummanni biraallee rakkoo kee barees bira cinaa dhaabbatu gochuun dirqama keenyaaf waan baay'ee barbaachisaa ta'e keessaa tokko adda bilisummaa Oromoo hiriirra akka ta'u yeroo hundaa waamicha godhaa bakka argame hundumaatti illee irratti argamuudhaan jajjabeessuudhaaf fedhii fi yaala guddaa godha. Otoo akkam ta'ee wayyaa akka waliigalaatti biyyoota adda addaatti hawaasni Oromoo otoo akkam godhee dhimmoota akkasii
cimsee biyyoota jiraatan keessanitti dhimma isaanii dhageessuudhaaf maal ta'uu qaba jettu isin dhaamsa isin dabarsitan jechuudha akka adda bilisummaa Oromootti. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyoota Awurooppaa kun biyya sirna dimokiraasiin bulan waan ta'aniif mirga dhala namaaf illee warra gurra kennanidha. Kun jechuun sadarkaa guddaa duwwaatti kun ta'ini goodaa qabna hawaasa keessa jiraannutti akka nam tokkotti illee waan guddaa hojjechuu dandeenya. Naannoo jirrutti naannoo xixiqqaatti illee itti siquudhaan mootummaa kan itti rakkoo jiru yeroo yeroodhaan ibsuudhaan afaan biyya sanaatti rakkoo jiru kan barreessanii hiikanii uummata sana beeksisuu mootummaa sana beeksisuun guddaa qaba. Kun qabsoo keenyaaf itti dabalaa fi bu'aa guddaa tumsa guddaa dhedhee yaada karaa koo. Tole Aadde Asteer Gammadaa miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo hiriira Barganitti godhame isin argee guddaa galatoomaa fayyaa ta'a. Attis galatoo. Innocent Oromo prisoners. Oromo prisoners. Free. Innocent Oromo people. Innocent Oromo people. Free. Oromo innocent students. Oromo innocent students. Let our people study. Let our people study. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Norway. Stop. Supporting. The dictator. Government of Ethiopia. Norway. Don't participate in killing of Oromos. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri Noorwee keessaa ammasitti fufee jira. Amma immoo namoota hiriira sanarratti qooda fudhatan tokko isinii dhiyeessa. Maqaa keessanii fi eessarraa akka hiriira kanarratti hirmaattan? Ani maqaan kiyya Muhammad Amataa jedhama. Asuma biyya Noorwee keessa magaalaa Stavanger keessa jiraadha. Hiriira kana mormii mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti saba keenya irraan jirtu barattoota barnoota kutuun daldaltoota daldala kutuun qotee bultoota kan qotanne godhuun hojjettoota tokkollee akkam hojjanne godhuun tiffattoota kan tiffanne godhuun akkasuma amantoota Oromoodhaa keessatti amantii muslimaa mata dureen irratti xiyyeeffattee yeroo har'atti warra hordoftoota amantii muslimaa kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa keessatti rakkatan kunis ajjeefamanii kun biyyarraa baqatanii akka amantiin isaan irratti hordofaa jiran tun sirnaan hin hordofamne amantii ofii feene isin fudhachiifne jechuudhaan dirqamaan irratti mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa godhaa jirtu laalchisee kana hundumaa balaaleffatuu fi kanumaa wal qabsiisee uummata Oromoo biyya ollaatti jala deemtee biyyoota ollaa Sumaalee, Jabuutii, Kiiniyaa, Suudaan naannoo akkanaa tana Yaman hundumattuu mootummaan Itoophiyaa jala deemtee bakka isaan jiranitti kaan ajjeesuun kaan hidhuun akka gabraa gurguruun kaan qaltee kalee irraa baaftee kalee biyyoota Arabaa keessa uummata Oromoodhaa gurguruun sababa isaan hiraarsaniin ijoolleen Oromoodhaa fedhii ishii maletti karaa adda addaa yaatee taan bishaan ishii nyaatuun jiru yeroo irratti sabni Oromoo keessa jiru mootummaa biyya Noorwee tanatti himuu fi mootummaan biyya Noorweetis waan nuti himnu kana dhaga'uun mootummaa Itoophiyaa diktaatara mirga ilma namaa dhiibu kana sappoortii godhuu dhiiftee iyyannaa fi himannaa nuti himannu kana dhageessee akka mootummaa Itoophiyaa kan nu wajjin dhiibbaa irratti gootuu fi mootummoota addunyaa birallee akka beeksiftuuf kana gaafatuudhaaf. Bu'aa kana keessatti mootummaan Noorwee bu'aa isinii fida yookaan gaaffii keessanii dhagee waa dhiibbaa godhama jedhamee eegama? Ni eegama yeroo adda addaatti amma deddeebinee bakka adda addaatti magaalota adda addaa magaalaa Oslo Noorwee keessa jirtu Bergen, Stavanger, Trondheim akkasuma magaalota ollaa kana jirtu Iskandinaaviyaa keessa Suudiin, Stockholm fi Denmark naannoo jiru hunduma keessattuu hiriirri kun itti fufamee naannoo kanattis ba'aa jira. Walumaa gala biyya alatti sabni Oromoodhaa biyya alaa jiraatu biyyoota ofii keessa jiran hundatti iyyaa waan jiruuf iyyensi kun dhiibbaa irratti godha mootummaa tanarratti jennee amannaa mootummaan Noorweellee nu dhageessa jennee abdanna. Siyaasaa ofii akkuma qabutti qabatee namni hundinuu Oromummaan walii akka tumsuuf akkasuma hordoftoonni amantii muslimaa kiristaanaa waaqeffataa amantii wal qooduu fi naannoon gandaan kutaan waan adda addaa wal hamatuu fi gungummii isaan iddoo jirtu hundumaa dhiphisanii diina tokkicha qabnu irratti akka fuulleffatan gabrummaan akaakuu abaabuun nurra jirtu tun akka ijoollee teenyatti kunne yeroodhaan akka ofirraa gabaabsinuuf akka tokko ta'an uummata Oromootiif dhaama kanuma. Ani Roobaa Desaan jedhama. Kanan jiraadhu Arnaamoo Taaksii Sentariidha. Hiriira nagaa magaalaa Noorwee Bergen Sentarumee keessatti uummanni hedduun rakkinaaf hidhaa roorroo ajjeesaa mootummaa baay'ee Itoophiyaa
ofirraa balaaleffachuudhaa fi bahee sagalee isaa dhaggeessifachaa jira. Anis isaan kana keessaatti sagalee koo dhaggeessifachaa jira. Mee hiriira irraa kana akkamitti agarte? Hiriira irraa kun baay'ee namatti tola. Uummanni hedduun bahee hacuuccaa biyya Itoophiyaa keessa jiru mootummaa abbaa irree Itoophiyaa ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru, hidhaa jiru, hacuuccaa jiru kana akka sagaleen isaanii dhaga'amuu fi hirmaannaa guddaa godhatee uummanni hedduun sagalee isaa dhaggeeffachaa jira waan ta'eef gammachuu guddaa sanatti dhaga'ama. Siin immoo eenyu jedhu eessarraa dhufte? Maqaan kiyya Hawwii Olaaniin jedhama. Kan hin dhufe magaalaa Ottaarraa. Kan inni hirmaachuu barbaade kaayyoon nuti hiriira nagaa kanarratti argamuuf feene tokkoffaan akkuma beekamu biyya keenya keessatti barattoonni Oromoos ta'ee namooti siyaasaa Oromoodhaa mana hidhaa keessatti akka isaan hacuucamaa jiranii gidiraa baay'ee akka argaa jiran ni beekama. Kanaaf wayyaaneen kan isaan irratti raawwachaa jirtu kana akkas balaaleffachuudhaaf akka isaan hiikaman kan jedhu gaafachuudhaaf lammaffaa immoo kan nu baane akkuma beekamu ammas qotee bulaa Oromoorraa lafa mancaasuudhaani lafarraa kaasuudhaan akka isaan rakkoo adda addaarra bu'an gochuudhaani lafa isaanii abbaa qabeenyaadhaan gurguruudhaan kanarraan kan ka'e baay'ee miidhamaa akka jiran ni beekama. Kanas ammas ni balaaleffanna jechuudha. Hawwii maaliif ati biyyaa baate ofii kee? Ofii kiyya ani nama baratee nama silaa hojii hojjetu biyya keessa ture. Garuu Oromoon barachaa tures rakkoo adda addaatu narratti gahaa ture. Eenyutiin? Mootummaa wayyaaneedhaan jechuudha. Akka gaariitti akkan baradhu hin taasifamne maaliif gaaffii mirgaa nuti gaafannu sun akka malee hiikamuudhaan jechuudha. Rakkoo adda addaarra bu'aa ture. Isas raawwadhee barsiistuun ture ani. Hojii jalqabee hojiis immoo hojjechaa ture. Hidhaallee rakkoolee adda addaallee mana hidhaa keessatti argee nama argedhaani achis baasee ammas hojii irratti taansee ammas haalan itti hojjedhu hojii na rakkisee kanaafidhaan jireenya dadhabee san baradheen sila uummata koo gargaaruu san qabu sadii seenini baqadhee ba'ee jechuudha. Hawwiin kee otoo maal ta'eeti kan ta'uutu gama mootummaa Itoophiyaa fi Oromoo ilaalchisee jechuudha? Hawwiin kiyya silaa Oromoon silaa biyya isaarratti mirga qaba jiraachuudhaa fi mirga jiraachuu isaa sana milkeeffatee bilisummaadhaan jiraate sabi koo bilisummaadhaan jiraate anis immoo biyya koo jiraadhe sitti natti tola silaa. Jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo simbira Magalus biarra turole walgara Gaila meko abdi kudini Sagapata naripati kamsoni Jiraju demnos walvera Yanni posimbira Magalus biarra turole walgara Gaila meko abdi kudini Sagapata naripati kamsoni Rono jibu biya bone Kapso ye chaba fachane Omoko Inji fanega luto kujane Galtu virane Rono jibu biya bone Kapso ye chaba fachane Omoko Inji fanega luto kujane Galtu virane amma dabareen tan imalaati dhaggeeffattoota keenya qophii tana keessatti waa'ee jecha Oromoota maneedhaa dargii keessa irratti marii obbo Mulgeetaa Moosisaa fi obbo Damisee Kabbadaa waliin eegalletu itti fufee dhiyaata turtiin teessan nu waliin jenna.
egaa maatiinis kan hidhaman warri hedduun bifa adda addaatiin qabsoo kana keessatti qooda fudhataniiru kan jedhudha. Fakkeenyaaf dubartoonni Oromoo nama 4 ture Finfinnee keessaa jechuu kooti iddoo biraatti bifa adda addaatiin immoo kan hidhaman hedduudha. Adde Tsahaay Tolasaa, Adde Saalam Gannatii, Adde Kuwee Kumsaa fi Adde Na'amaat Isaati akkasumas Adde Dammaqach Baqqalaa Aati. Warri kun hundumtuu tokko Adde Tsahaay Tolasaa akkuma beekamu haadha manaa Qees Guddinaa Tumsaati. Qees Guddinaa Tumsaan egaa akkuma beekamu dargiitu ajjeesee ukkaamsanii fudhatanii makiinaa keessaa isaan biraa ukkaamsanii fudhatanii ajjeesanii. Adde Dammaqach Baqqalaa haadha manaa Gadaati Damisee Tacaanee. Innis immoo adda bilisummaa Oromoo kana kan buusan keessaa tokko fiildii ture. Fiildii turuu duwwaatu hin ta'in yeroo biyya keessa ture akkuma Damiseen jedhetti Bakkalcha Oromoo editarii ture. Editarii kan ture isa Bakkalcha Oromoo yaadadha. Dagaalaa Machaa Andesuu Dullaa kan jedhu lakkoofsa tokkoffaa gubbaatti kan ba'e isa duraa kan baase isa kan immoo sana taayippii godhee baase kan hojjechaa ture wanta sana haadha manaa isaatii Adde Dammaqach Baqqalaa turte. Bifa adda addaatiin egaa isaanillee qooda irratti fudhachaa turanii Na'amaatii isaas akkasumatti bifa adda addaatiin qabsoo sana keessatti akka miseensaatti qooda fudhachaa turte. Biyya alaa waliin qunnamtii jiru kan gochisiisaa turte ishiidha. Gara biraatiin egaa Adde Kuwee Kumsaas miseensa adda bilisummaa Oromooti. Faamiliidhuma dhatu yeroo sana egaa rakkoon isaa inni walamanteedhaan wal beekuudhaan hamma danda'ame lubbuun isa tokko harka waan jiruufi warri qabsoo kana keessa galanii faamilii isaaniis lubbuu isaaniis jireenya isaanii hundumaa akka jirutti qabsoo kanaaf kennanii waan galaniif maatiinis waluma qabamee hidhamee jechuudha. Bifa kanaatiin maatiin qabamee hidhame. Tolle fayyaa ta'a. Mee obbo Dammise haala mana hidhaa sanaa obbo Mulugeetaan ibsanii jiran. Isinoo wayita mana hidhaa turtan sanatti kan isin mudateeru namarraas haa ta'u mootummaarraati kan amma ammaatti dagachuu hin dandeenye sammuu keessan keessa jiru yeroo hundumaa maaliin yoo jiraate? Ani mana hidhaa sanatti jibbinsi Oromoodha. Sodaan Oromoodha. Hamma kanan hubadhe mana hidhaa sana seeneeni hubannaan sun immoo irra caalayyuu barmoota anaaf naa kenneera. Warra kaaniifis kenneera jedheen hubadha. Amananis mana hidhaa sanatti kan nu eege akka lammii biyya sanaatti otoo hin ta'in wanti achitti argine akka diina impaayera sanaatti, akka diina Amaaraatti, akka diina Abisiiniyaatti kan simatamne kan Itoophiyaa balleessuuf deeman, kan Amaara balleessuuf deeman jedhamne akkasitti simatamne. Namoonni guruupiidhuma amma hidhame kana kan Oromoo kan investigeet godhu qophaa'eeti kan nu eege. Inni qubaa ibsaan barbaadame naftanyoota Oromoo keessa qubatanii biyya Oromoo akaakayyuuf abbaan jiraatan jara kana organized ta'anii warri investigate nu godhu eegan. Guruupiin politikaadha yeroo nu hidhamnu baay'eetu mana sana jira. Kan warra Eertiraa jiru, kan warra Tigraay jiru, EPRP'n jira mi'eessoon, kan warra kaanis jiru, warra TPLF'n harmee keessan gantanii jedhuuni yeroo arrabsan
Isaan gaa haati isaanii Itoophiyaadha, ilmaan Itoophiyaati. Garuu haadha isaanii gananii jechuudha. Nuun garuu Itoophiyaa balleessuuf, Amaara balleessuuf, Itoophiyaa diiguudhaafi diina Itoophiyaati. Akkasitti tiriitti nu godhan. Kun egaa poolisiidhuma impaayera sanarraa maddaa akka nama lammii biyya sanaa akka hin taane ifatti nutti himaa turani. Isa kana kanan arge ifatti yeroo hidhamnu. Kana qofaa miti yeroo hidhamnu hamma ta'e tokko investigate nu godhani. Investigationiin sun erga deemee booda namoota impaayera sana pozishinii adda addaatiin sarfi gochaa turan. Even dargii keessa namoota akka Takkaa Tulluu, Dabalaa Dhiinsaa, militarii keessa immoo kan akka Damissee Bultoo, kan akka Marin Nugusee, Raggaasaa Jimaa, warra kaanis warra nani dhagayeetu hin beekinu liistii isaanii tokko tokko keenya dhiyeessanii ana ofii kootiin haa dhiyaateera. Takkaa beektayii, Dabalaa Dhiinsaa beektayii, Damissee Bultoo beektayii, Marin beektayii, kana hojjechaa ture. Kun bara kamidha? Bara 80 keessadha moo gara dhumaatii jaladha? Lakki yeroo akkuma hidhamnee torban tokko erga investigation mataa keenya geggeessanii booda liistii jara kanaa fidanii jara kanaa wajjin qunnamtii beekta qabduuyi adda bilisummaa Oromoo keessa jiru moo isin mee qulqulleeffachuu dhaggeeffannoon keenyi akka hubataniif maaliifan kana kaasaa qondaalota dargii ta'anii namoota gurguddoodha maqaa isaan ammasiin kaaftanii isaan sinitti fidan kun namoonni kun immoo yeroo sana dargii faana bara baay'ee hojjetaniiru jabdummaallee guddaa qabu. Bara baay'ee dargii faana turaniiru. Bara kamidha kan isin hidhamtanii obbo Damisse? 1980. Okay, 80 keessa hidhamtanii isaa boodallee baay'ee waliin turaniiru isaanii gariin isaanii hanguma kufaatii dargiittiyyu. Amma warra hamma kufaatii dargiittillee warri turan jeneraalonni kun militariin kun jiru garuu Takkaa Tulluu fi Dabalaa booda akkuma hundi keenya iyyuu beeknu dhukkubsatan jedhanii hojiirraa kaasan. Inni akkas ta'e booda jeneraalonni kun immoo gara dhumaagaa erga dargiin kufa jala ga'e booda waa'ee kudeetaa sanaan qabanii warra liistiin isaanii achi nutti dhiyaatee ture sana hunda isaanii involvimentii kudeetaa sanaanii hunda isaanii fixan immoo jara kanas. Kan biraa yeroo paartii isaanii 1984 isabbaa ijaaranii liistitu ba'ee ture. Namoota Oromoo riijinii hundaayyuu kan sabbaadha kaadhimatan gaazexaa irratti ba'aa turan namoota kana fidanii namoota keenya keessumattuu kan naannoo adda addaa turan riijinii adda addaa keessatti hojjechaa turaniini abalu beektaa qunnamtii qabdu jedhanii akkasitti gaafachaa turanii Oromoo haxaa'uuf yeroo sana ajandaan kan ture. Akkas ture. Tole mee gaaffii tokkotti boodan deebi'a. Obbo Mulugeeta namoonni maneedhaatti waamamanii ajjeefaman kun keessattuu namoonni arfan ammasiin kaaftan kun awwaalchi isaanii akkam ta'e firri argateera reeffa isaanii achumaa waliin qabsiistanii immoo gareen tokko Arjentiinaa irraati kan forensic anthropology qoratu jechuunis kan ashaaraa isaanii qoratu abukaattoo mootummaa Itoophiyaatiin bara 2002 dhaqee qulqulleesseera ture dargii irratti hoggaa mootummaan amma jiru himannaa bane jechuudha. Himannaa sana keessa Oromoon amma jettan kun dhimmi isaanii ilaalameera mootummaa isa kanaatiin yoo quba qabaattan. Egaa akkuma odeeffannooti akka odeeffannootti kan Jaal Muhee Abdoo mootummaadhuma Itoophiyaatiin iddoo tokko bahuusaa bahee warra kaan waliin sirnaan iddoo boqonnaa akka godhanii. Mootummaa isa kana moo mootummaa isa darbe? Mootummaa isa kana inni sun immoo mootummaan inni sun kan haalli kan ture
akka gaadha geettii keenyaatti achuma keessatti edda fixatanii booda fuudhanii iddoo tokkotti iddoo hin beekamne tokkotti daambii godhanii boolluma tokkotti galchanii awwaalu kan jedhudha waan akkasii kana dhageenye. Dhimmi isaanii hoo himannaatti dhiyaateera warra dargii irratti abukaattoon mootummaa ammaa kun himannaa Oromoota kanaas keessa galchee turratti dhiyeesseera laata? Egaa wayyaaneen bifa adda addaatiin yeroo ofiishaalota dargii mana seeraatti dhiyeessu bifa hin taaneen adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo irraa ajjeechaa geessisuusaa torchii gochuu waan akkasii kana tuttuqameera. Kana mana seeraatti dubbatameera walumaa galatti atrocitii yookaan immoo waan miidhaa miseensa adda bilisummaa Oromootti yookaan immoo mirga isaanii gaafachuudhaaf saboota Oromoo adda addaa gubbaa irratti waan ga'e dubbatameera. Kunis mootummaan amma jiru kun isaan sana irratti waan barbaachisu mana seeraatiin kiraayimii isaan hojjetan sana ibsuudhaaf malee ilmaan Oromoo kan achi keessatti du'an sanaaf dhukkubsachuudhaaf bifa sanaanii miti. Qondaalonni sun iyyuu ifama jedhamee fi bahanii jirani. Mee gara du'aatii obbo Guddinaa Tumsaatti maaliif qabamanii bara kamidhaa? Du'aatiin isaanii akkam ture? Eenyunni waa'ee isaanii sirriitti beekuu dandeessan? Lamaan keessan keessaa dhaggeeffattoota keenyaaf akka seenaatti himuu kan dandeessan. Ani jalqabuu laata? Tole Obbo Damise. Ani amma ta'e tokko qees Guddinaa nan beekani. Qees Guddinaan nama amanteeti. Nama amantee ta'uun isaanii garuu akka namootii biraa otoo hin taane jeessisitti nama amananii qees Guddinaan yeroo sana gaa Misraata Wangel kan jedhu sana geggeessaa turanii quunnamtiin alaa qaban baay'ee gaarii ture keessumattuu biyya Jarmanii wajjin. Kanaaf yeroo sana naashinaalistiidha qees Guddinaan extremely nationalist. Kanaaf yeroo sana waanan duratti kaase sana amma qubee Oromoo yeroo sana develop gochuudhaaf karaa tokkoon gargaarsi karaa isaanii dhufaa ture. Cultural show Finfinneetti Oromoodhuma mataasaa surprise godhe sana organize gochuudhaan namooti keessumattuu aadaa Oromoo ilaalchise calqabaaf kutaan adda addaa biyya hundaayyuu walloo otoo nafin Finfinnee dhufanii ijoolleen Oromoo Finfinneetti hoteelli qabamee fi bakkatti isaan wal arganii aadaa Oromoo waliin sirbanii kan naannoo isaanii sirbanii waliin jooyintilii sirbanii dargaggoon Oromoo akka wal baru expensi sana hunda isaantu kafar godhee aayidiyaa isaanis ture. Bariisaa gaazexaa akka qubee afaan alagaatiin illee paayira sanaatiin illee haa ta'u malee for the first time qubeen bariisaa gaazexaan mataa afaan Oromootiin qubee jara sanaatiin barreessuu calqabuun effartii isaanii ture. Reediyoo afaan Oromootiin darbu sana organize gochuu faayinaansi gochuun kan isaanii ture. Isa kana kan du'aan isaan ga'e beeku akka isaanii dhoksaa miti basaasa dargiitii fi waan qees Guddinaanii hojjechaa turanii makiinaa isaanii keessaa mana isaanii keessaa namni Oromoo kan naannoo adda addaa qeesin sheekiin makiinaa isaanii keessaan dhabamu mana isaanii keessaan dhabamu jaarsolii Oromoo kan isaan hin quunnamne jaarsoliin Oromoo isaan hin quunnamne hin turre. Isa kana gaa isaantu naashinaalizimii kana duuba jira. Kan obboleessaa jira gaa kan
jaalle baaros hin jira. Jaalle baaroon immoo Oromoo walitti fiduudhaan akkuma biriijitti erga Maccaaf Tuulamni cufame jaalle baaroo ture. Kana hunda hin beeku. Isuma kanatu du'aan isaan ga'ee jechuudha. Amma nani beeku. Akkamitti du'aatii fi wanta itti dabalatan qabdu obbo Mulugeeta waa'ee isaanii? Asumatti xiqqoo itti dabalee Mulugeetaan asitti dabala. Akkani namni mana hidhaa Maakalaawii jedhamu sana kilinikii tokkotu jure. Namni kilinikii sana keessa narsii ture tokko nama Ambooti Qanaa nama jedhamutu intervii kennee intervii inni dubbisen inni kenneen miidiyaa gaazexaa warra impaayera sanarratti yeroo tokko arge akka inni jedhutti guyyaadhuma adde Tsaayii wajjin haadha manaa isaanii wajjini Volkswagenii takka qabu otoo isaan deemanu karaatti dhaabanii buusanii achirraa buusanii eessatti geessu Qees Guddinaa mana Faransaay Embassy ol mana Raaskaasaa kan jedhutu jira. Mana sana special security squaditu on godha. Bara dargii achi geessanii guyyaadhuma geessan sana akkuma mana sana gaaniin gara jabeenyaan torchi godhanii jaarsa gaafuma sana ajjeesanii awwaalanii jedhee bakka isaan itti awwaalamanii fi bakka Hayilee Fidaatti awwaalame namni hime nama kana. Amma nan beeka guyyaadhuma qabamu sana ajjeefaman torchi ta'anii ajjeefamanii awwaalaman gibbiidhuma sana keessatti. Obbo Mulugeeta qabdu biraa yaada gabaabaa. Wanti itti dabale yoo jiraate waan jaalladamiseen jedhe barratti Qees Guddinaa Tumsaa akka miseensaattis ifaadhaan hojjechaa turanii mana isaanii keessatti yeroo adda addaa walgahii ture. Achi keessatti waan adda addaatu waa'ee saba Oromoo qabsoo Oromoo laalchisee marii adda addaatu ture. Sana bira darbee immoo bifa adda addaatiin jaarmaan kun akka miilaan lafa dhaabbatu karaa qabeenyaa gochuudhaaf kan dandeessan keessaa tokko gara caalaatti horiin qaamni kun yookaan jaarmaan kun dhimma itti bahaa ture garasiin dhufaa ture jechuudha. Bifa adda addaatiin waan sabboonummaa Oromoo ol kaasuudhaaf saba Oromoo bifa adda addaatiin walitti fiduu bira darbee qaamaanis laalchaanis qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa turanii keessumattuu anillee yeroon adduun mana isaanii keessa dhaqaa ture konkolaataa isaaniitiin dhimma itti bahamaa turame suni edda du'aniis booda haati manaa isaanii adde Tsaayii Tolasaa laalcha isaanii dhaabbii isaaniitiin itti fufanii bifa adda addaatiin jaarmiyaa sana waan barbaachisu gochaa turanii kanatu lubbuun isaanii akka gaaga'amu godhee jechuudha. Ergeeronnaan jedhuuti geerarii maalla gorsuuti dhiira garaanuun obsuuti daadhii dhaadhaan dhugai. Aariidhaan gugguboo ati yookaan daadhii kanaafuu ati yookaan aarii garaatoo ati keessa sambarda binnoo handisoo farda galchite. Eelamee yabbaatiyyoo ati dabareen kee maaf darboo ati maati sol madashite mati sol madashite mati sol madashite. Bagiya rati dilu bachu duga dabe ni ga barchu madabe ni ga bajana madabe
Rachuun jiruu dhabee ni barreega ta'an akkasii itti baaranni sakkaatuma ati baaruma baraan taane itti tajaajiltu keessumaa. Tajaajiltu keessumaa ani kumuli deemboo horrigoo ati dhumuli deboonyi koo dhumuli deboonyi koo dhumuli deboonyi koo. Shopoko boko boko, shopoko boko vale, shopoko bango vale, shopoko pesola, shopoko chuparatu, shopoko rigata, shopoko parmendama, shopoko adanyatu, shopoko nasibata, shopoko nasibae, shopoko kalabata, shopoko kalamoba, shopoko mudebiu, shopoko kajabata, shopoko kajabora, shopoko yadora, kamoji kajabora. Egaa dhaggeeffattoota keenya kanarraaf qabannee dhiyaannee mara isin biraan geenyee jirra. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinu waan gaarii dhaggeeffadhaa haala dansaa keessa akka turtan kan hawwinu ana Ililli Bilisummaa fi Dasuu Duulaati.